السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تدام ستولتو أكم نجا فياسين جتشا كتابة أبا إرّا غير ديمقراطي جو خان كلي جلق أمني تورّي خطات كفار راكن جلق أمني اتفوف نتاها نموني هاريني يوتيوب خيا لايك سبسكرايبين قولين يوتيوب خيا لايك سبسكرايب قولاك أما قلبي ناورين تورا أبسو بيوتا أدى تيجي فمتوف متى متاتي أجيل فما بلقى ويتينو فين هيسبوف دنديتي هنك أب حاتا هو أمو xiinxalliin bifa hundanneetiin dhihaatte tuni qabsoo biyyoota baay'ee keessatti ummatoonni har'allee bittaa sirna abbaa irree jalatti hiraaraa jiran gochaa jiraniif bu'aa akka qabaatu abdiin qaba. Isaanis dhugooma xiinxallii kanaa haala isaanii wajjin wal cinaa qabanii gorsa bifa waliigalaatiin dhiyaate akkaataa qabsoo bilisummaa isaaniitiif hojiirra oolfamuu ittiin danda'amu qorachuu qaban. xiinxallii tana keessatti bakka tokkollettuu yaanni diddaan sirna abbaa irreetti godhamtu dhimma salphaa fi wareegummaa hin qabne jedhu hin jiru. Qabsooleen bifa kamiinuu godhaman xifaa fi gatii itti kafalamuu qaban abbootii irreetiin loluun gaaga'ama ni qabaata. Haa ta'u ammoo hoggantoonni qabsoo diddaa tarsiimoolee humna isaanii cimsee gaaga'ama dhufuuf malu xinneessu akka karoorfatan xiinxalliin tuni faayidaa ni qabdi jedheen abdadha. Gara biraatiin xiinxalliin tuni akka waan kufiinsi sirna abbaa irree tokkoo xumura rakkoolee hundaa jechutti fassaramuu hin qabu. Kufaatiin sirna tokkoo hawwii qaban mara hin dhugoomsu. Garuu hariiroo diinagdee fi siyaasaalee haqarratti ijaaramte hundeessuu fi cunqursaa fi hanqina haqaa bifayyuun mul'atu dhabamsiisuuf hojii jajjabduu fi qabsoo dheertuudhaan karaa ni banti. Qorannoon gabaabduun akkaataa sirni abbaa irree ittiin diigamu irratti waajattu tuni ummatoota cunqursaa jalatti hufanii bilisummaaf hamuunan hundaaf akka fayyadu abdiin qaba. Hayyoo baliyan hanga amma hawli ilaalaa turre kutaa seensa kitaabaati. Ammarraa jalqabnee kan itti fufnu ta'a. Kutaa tokko jennee kan itti fufnu ta'a. Qaama qalbiin naa waliin tura. Kutaa tokko bifa malchiisuun sirna abbaa irreetiin mormuu. Waggoota muraasa dabran keessatti mootummoonni abbaa irree bifa adda addaa qaban diddaa uummanni garsiiseen unkutaawamanii kufaniiru. Hammamuu hundee cimtuu hin uggamne kan qaban fakkaatan illee mootummoonni abbaa irree garii mormii uummanni gama siyaasaatiin diinagdee fi hawaasaatiin bifa qindoomeen godhu ifirraa ittisuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf bara 1980 irraa eegalee biyyoota akka Estooniyaa, Laatiiviyaa, Lithuaniyaa, Poland, Jarman Bahaa, Chekoslovaakiyaa fi Sloveeniyaa, Madagaskar, Maalii, Booliiviyaa fi Filipiins keessatti mootummoonni abbootii irree diddaa ummataatiin kufaniiru. Neepaal, Zaambiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Chiilee, Arjentiinaa, Haayitii, Biraazil, Uruguay, Mali, Thailand, Bulgaria, Hungary, Zaire, Nigeria fi kana malees tokkummaa Sooviyetii duraanii USSR keessatti bara 1991 mormiin karaa nagayaa ummatoota biyyoota kanneeniitiin godhamte biyyoota san gara ijaarsa sirna dimokiraasiitti ceesiseera. Dhihoottis Chaayinaa, Burmaa fi Tibet keessatti mormiiwwan karaa nagayaatiin gaggeeffaman matootii abbaa irree taayitaarraa kaasuu hanqatan illee gara jabeenya cunqursaa matootii isaanii gama tokkoon hawaasa addunyaatiif saaxiluu danda'aniiru. Gama biraatiin ammoo ummatoota rakkoolee siyaasaa wal fakkaatoo jala jiran qabsoo jabeessanii akka itti fufaniif muuxannoo kennanii dabraniiru. Kufaatii mootummoota abbaa irree biyyoota gararratti himamaniitiin booda rakkoolee akka hiyyummaa, yakki, laafiinsi biirokraasii, faalamni naannoo uumamaa fi kan kana fakkaatan yoggaasuma dhabamaniiru jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee bittaan sirna cunqursaa ummatoota irratti diriiree ture dhabamsiifamee mootummoonni dimokiraatoon mirgoota siyaasaalee bilisummaa fi hawaaslee dhugoomsan bakka bu'aniiru. Rakkoo gargar hin cinne waggoota kurnoota dabran irraa jalqabee
ummatoonni addunyaa baay'een gara sirna bilisummaa fi dimokiraasii wayyina qabuutti deemaa jiru. Sadarkaa idil addunyaatti odeeffannoo haala mirgoota siyaasaatii fi sadarkaalee bilisummaa ummatootaa galmeessuudhaan kan beekamu jaarmayinii Freedom House baroota dhiyoo keessatti lakkoofsi biyyoota bilisa tahanii haalaan dabalaa deemaa jiraachuu akka armaan gaditti mul'isa. Bara 1983 biyyoonni addunyaarraa bilisa ta'an 76 hanga tokko bilisaa 64 kan hin bilisoominis 64. Bara 1993 biyyoonni bilisa ta'an 75 hanga tokko bilisa ta'an 73 kan guutumatti hin bilisoomin 38. Bara 2003 biyyoonni bilisa ta'an 89 hanga tokko bilisa ta'an 55 kan hin bilisoomin 48. Bara 2009 ammoo biyyoonni bilisa ta'an 89 kan hanga tokko bilisa ta'an 2 kan guutumatti hin bilisoomin 42. Lakkoofsi ummatoota mirga isaanii kabachisiifatanii dabalaa haa deemuu malee ummanni hedduun ammayyuu sirna cunqursaa jalatti hiraaraati jiran. Bara 2008 keessa baay'ina ummata addunyaa biiliyoona 6.68 ta'u keessa dhibbeentaa 34 kan ta'u biyyoota hin bilisoomin jedhamanii ramadaman keessa jiraata. Biyyoonni 42 tarree hin bilisoomin jalatti argaman keessa fakkeenyaaf Burmaa fi Suudaan faan bittaa abbaa irree waraanaa jalatti, Saudi Arabiyaa fi Butaan faan sirna mootummaa ukkaamsaa jalatti, Chaayinaa, Iraaqii fi Kooriyaa kaabaa fa'a. Paartiilee siyaasaa gara jabeeyyii jalatti Tibeetii fi Saharaa dhihaa fa'adha. Ammoo humnoota weeraroota alaa jalatti qabamaniitiin hiraar mudachaa jiran. Har'a biyyoonni baay'een karaa diinagdee siyaasaa fi hawaasaatiin jijjiirama saffee agarsiisaati jiran. Lakkoofsi biyyoota mirgaa fi bilisummaa ummatoota isaanii kabachisiisanii fi diinagdee isaanii guddisanii dabalaa haa deemuu malee faallaa kanaan haalli biyyoota gara duubaatti deemaa jiranii ammoo yaaddeessaa ta'eera. Biyyoonni akkasii kunniin mootii abbaa irree bifa haaraan as bahanii maqaa dimokiraasiitii fi guddina biyyaatiin kakatan jalatti kufanii argamu. Mootummoota akkasii kana keessatti murnoonni waraanaa, garaaf bultoonni, murnoonni maqaa filmaata ummataatiin of gurmeessanii fi namoonni paartiilee dantaa matayyaa tikfachuuf jaarratan keessa maadheeffatan fedhii isaanii ummata irratti fe'u. Fonqolchi mootummaatis deddeebi'ee mul'ateera. Mirgoonni lama namoomaa fi siyaasaa ummatootaatis akkuma mulqamanitti itti fufaa jiru. Wanni nama gaddisiisu bittaan ukkaamsaa dabre hundi ammallee gateetii ummataarraa osoo hin bu'in jira. Tooftaan ukkaamsaa fi gara jabeenya matootii abbaa irree gadi fagoodha. Ummatoonni biyyoota baay'ee keessatti argaman sirna cunqursaa ilmaanumti biyyaa yookiis alagoonni irratti fe'aniin waggoota kurnootaaf yookiin bardhibbeewwaniif hiraaraa jiran. Yeroo baay'ee namoonni mirgoota isaanii yoo mulqamanii fi yoo cunqurfaman maaliif jedhanii gaafachuu mannaa hiree kiyya jedhanii fudhachuun ni mul'ata. Kun rakkoo bara dheeraaf turee fi kan akka hin sossoones nama sahaale. Matootiin abbaa irree jaarmayoonni hawaasaa, dinagdee, siyaasaa fi amantii walaba ta'an akka hin jiraanne gochuuf karaa danda'ame hundaan irratti hojjetu. Yoo jiraatanis ni dhabamsiisu. Yeroo hundumaa fedhiin isaanii waldayoonni ummataa fi jaarmayoonni hundi kan aangoo isaanii jabeessanii fi umrii isaanii dheeressaniif qofa akka tahan kajeelan. Jaarmayoonnii fi waldayoonni kunniin akka meeshaatti isaan tajaajiluu yoo didan akka laaffatan taasisu. Sana birayyuu dabranii diiganii dhabamsiisuun aadaa isaaniiti. Ummanni akka hin gurmoone dhorkuudhaanii fi bilisummaatti bahuufis waliin qabsaa'uu akka sodaatu, wal shakkuu fi wal baqatu godhu. Ummanni waanuma mootonni abbaa irree sun murteessaniif eehamee akka fudhatuu fi ittis amanu godhama malee kaka'umsa ofiitiin waa fi xabaafachuu akka hin dandeenye taasifama. Kanarraa bu'aan argamu beekamaadha. Hawaasni hamileen isaa cabxee fi ofirrattis amantaa dhabe waan ta'uuf harka wal qabatee ka'ee mirga isaa akka hin falmanne godhama.
namoonni waliin mari'achuudhaan jibba matootii abbaa irree irratti qaban ibsachuun hin yaadamu. Hangamuu dheebuu bilisummaa qabaatanillee inni tokko isa kaan faana dubbachuuf sodaata. Kan biraa dhiisi miseensota warra tokkoo keessattillee sodaatu gooba. Gamtaadhaan bahanii ifatti mormanii mul'ifachuu ni sodaatan. Jireenyi uummanni akkasii jiraatu kun hiraarii fi dukkana hegereef abdii hin qabne ta'a. Hayyaa obboleeyyan isinittiin dheeressu warraaf asuma irratti hin dhaabaa biroo yoo rabbi fedhe inshallah haaluma kanaaniin daqiiqaa 10 itti fufaa inshallah isinilleen dhaggeeffadhaa waliif dabarsaa deemaa yoo subscribe godhin YouTube kiyyaa subscribe godhaa galatoomaa ulfaadhaa nagayaan naa tura.